Hey guys, akkam jirtu? Baga nagaan gara Oro Kids Tutorial'tti dhuftan. Egaa har'a kan ilaallu barnoota Ingiliffaa keessatti barbaachisaa fi isa jalqabaa kan ta'e The Present Simple Tense'dha jechuudha. Teensonni 12 afaan Ingiliffaa baruu keessatti isa jalqabaa kan ta'an waan ta'eef teensota 12 walitti aansuudhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Har'a qofaatti kan ilaallu The Present Simple Tense'dha jechuudha. Present Simple Tense kan jedhudha. Egaa Present Simple Tense kun kan nu barbaachisu maal haasa'uuf yoo jenne habits, facts and things that are always true. Yeroo hunda wantoota dhugaa ta'an fi amaleeffannoo kan ta'an yeroo hunda irra deddeebinee kan goonu wantoota yeroo hunda dhugaa ta'an ittiin haasa'uuf kan nu barbaachisu Present Simple Tense'dha jechuudha. Egaa akka fakkeenyaatti I like apples. She plays guitar. Ani appiliinan jaalladha. Isheen gitaara hin taphatti. The sun rises in the east yoo jenne aduun kara bahaa baati. Kun yeroo hunda dhugaa kan ta'edha jechuudha. Itti fufnee kan ilaallu what's present simple kan jedhudha. Egaa present simply maaliif fayyadamna yoo jenne present simply kan nu fayyaduuf things we do regularly or habits wantoota irra deddeebinee hojjennu yookiin amaleeffannoo kan ta'an facts things that are always true wantoota dhugaa ta'an wantoota irra deddeebinee goonu haasa'uuf kan nu fayyadu present simply kanadha jechuudha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha afaan Ingiliffaa baruu irratti present simply'n. Fakkeenyaaf I go to school every day jedha. I go to school every day jechuun an yeroo hunda gara mana barumsaa nan deema jedha. Kan mana barumsaa kan deemnu irra deddeebinee gocha irra deddeebiidhaan ta'u waan ta'eef yeroo hunda mana barumsaa waan deemnuuf irra deddeebiidhaan ta'a. Kanaaf wantoota akkasii present simply'dhaan wantoota irra deddeebiidhaan goonu yookiin things we do regularly haasa'uu dandeenya jechuudha. Kan biraan the sun rises in the east. Biiftuun kara bahaa baati. Biiftuun kara bahaa baati. Kana jechuun yeroo hunda dhugaa kan ta'edha jechuudha. Kun things that are always true wantoota ta'an present simply'dhaan ibsuu dandeenya waan jenneerruuf the sun rises in the east yeroo jennu biiftuun kara bahaa bahuun ishee hundumtuu kan beekuu fi dhugaa kan ta'e waan yeroo hunda dhugaa kan ta'e waan ta'eef present simply kana fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Present simply'n kun egaa kutaa kamirree yoo taatan viidiyoon kun kutaa kamirree yoo taatan kutaa jalqabaa kaasee hanga barbaade yoo ta'e iddoo hundatti wanta simbira hafu waan hin taaneef kutaa hundarra yoo taatanii ilaaluu ni dandeessu. Egaa kan itti aanu structure isaa yoo ilaallu subject plus verb'dha structure'n isaa. Kunis for I, you, we, they warroota kanaaf I, you, we, they kan jedhan jalqaba irratti dhufaniiru taanaan fakkeenyaaf akka asirra jiru I, we, you, they jedhee jalqaba taanaan subject plus verb'dha jechuudha. Subject'n isaa I, you, we, they ta'a. Base verb'in immoo kamdha jechuudha? Play'dha jechuudha. Base verb jechuun verbii ishee play jettu kana utuu wantoota play s akka ishee kana s-tu ittiin dabaliin isheen jirtu play isheen jettu kun base verb jedhamti jechuudha. Kanaaf formulaan present simply subject plus base verb ta'a jechuudha. Subjectiin akkuma jenne warra kanadha jechuudha. Asirratti fakkeenya kanarratti yoo ilaalle I play football jedha. An kubbaa nan taphadha jedha. An kubbaa nan taphadha. Kun wanta irra deddeebi'ee godhu yookiin wanta dhugaa ta'e wanta ta'eef kana simple presentii kana fayyadamnee haasa'uu dandeenya jechuudha. We eat lunch at noon. Noon laaqana guyyaadhaan nyaanna. Yeroo hunda laaqana kan jennu guyyaa kan nyaatamu waan ta'eef irra deddeebi'aa wantoota goonus waan ta'eef tensii kana fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. We eat lunch at noon jedha. Kan biraan for he, she, it subjectiin isaanii warra kana kan ta'an immoo akkamiin ibsina yoo jenne add s or es to the verb. Verbii asitti fayyadamaa turre amma asitti play jenne asitti eat jenne verbii as keessa jiru kan yeroo inni kun
I, you, we, they yoo ta'edha jechuudha subjectiinsa. Asitti he, she, it ta'eera. Kanaafiyyuu he, she, it kanaaf immoo maal goona? Verbii nuu kenname sanarratti s yookiin es daballaa jechuudha. Asitti fakkeenyaaf verbiin keenya playdha. Maal goona? Asitti she jedheera yookiin he jedheera waan ta'eef yookiin warra kana sadan qaba taanaan maal goona? Dhumarratti teensi sanarratti s daballaa jechuudha. She plays football. Verbii nuuf kenname sanarratti s daballee jechuudha. He plays tennis. Isheen kubbaa miilaa hin taphatti. Inni teenisii hin taphata jechuudha. Kanaafiyyuu I, you, we, they yoo ta'e subjectiin suni base verbii normaalii masaa fayyadamna jechuudha. He, she, it yoo ta'e garuu s yookiin es itti dabaluu qabna jechuudha. Asirratti yoo ilaalle spelling rules for s or es akkamiin s kana yookiin es kana itti daballaa yoo jenne yoo ilaallu asitti s yeroo itti daballu fakkeenyaaf verbii akka play yoo ta'e playsii goona. Es eessatti daballa yoo jenne immoo fakkeenyaaf asitti dubbachiistuu yoo ta'e maal goona? Go jedhani goes jenna. Es itti daballaa jechuudha dubbachiistuudha yoo ta'e. Dubbachiistuu yoo ta'e es itti daballaa asitti watch, watches. Asitti dhumarratti waa'eedha yeroo dhumu es itti daballaa study isa ture studies goona jechuudha. Negative form of the present simple tense yoo ilaallu formulaan isaa subject plus don't or doesn't plus base verbiidha. Present simple kana negative goone akkamittiin haasa'uu dandeenya kan jennudha jechuudha. Asirratti kan ilaallu immoo negative form isaa yeroo ibsinu do not or doesn't immoo does notidha jechuudha. Kanaaf not itti daballee fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf I don't like carrot jedha. An kaarotii hin jaalladhu jedha. Asitti maal goone? Likein base verbiidha. Asitti subjectiin I'dha. Don't or doesn't asitti galeera. Base verbiin immoo likeidha jechuudha. Kanaaf structure kanaan I don't like carrots jechuu dandeenya jechuudha. Negative form isaa I like carrotiin positive isaa ture. Negative yoo goonu maal goona jechuudha? Don't yookiin doesn't itti daballaa jechuudha. I don't like carrots. Kan itti aanu she doesn't swim on Sundays. Isheen guyyaa sanbataarra daakaa bishaan yookiin bishaan hin daaktu. Isheen guyyaa sanbataarra bishaan hin daaktu. Yoo jennu asitti I yoo ta'u doontii goone asitti she yoo ta'u garuu doesn't goone. Maaliif? Asitti yoo ilaaltanii doontii kan nu fudhannu yoo maal ta'edha? Doontii kan fudhannu I, you, we, they. Yoo warra kana qabaate jalqabarratti amma fakkeenyaaf kun I'dha. Kanaaf doontii fudhanne jechuudha. I, you, we, they jedheera taanaan maal goona? Doontii fudhanna jechuudha. Yoo he, she, it jedhee jalqaba ta'e garuu maal goona asitti? Doesn't fayyadamna jechuudha. Asitti she jedhee waan jalqabeef doesn't fayyadamne jechuudha. Kan itti aanu gaaffiidha. Formulaan isaa maal yoo jenne do or does plus subject plus base verbiidha. Gaaffii yeroo present simple kana fayyadamne gaaffii gaafannu formulaa kanadha jechuudha. Do or does plus subject plus verb. Jalqaba irratti isa duraa irratti yoo ilaalle asitti subject plus don't or doesn't plus verb jenneerani. Asitti garuu maal ta'a? Subjectiin gidduu gala. Asitti do or doesn't jalqaba irra dhufe subjectiin immoo gidduu gala jechuudha. Isa jalqaba irratti subjectiin jalqabadha. Do or doesn't immoo gidduudha ture jechuudha. Base verbiin dhumarradha. Example isaa yoo ilaallu do you play tennis? Tennisii ni taphatta jedha gaaffiidha. Asitti maaltu uumame? Subjectiin you'dha jechuudha. You'dha. Do yookiin doesn't immoo jalqabarra dhufeera. Asitti kun subjectiin isaa you yoo ta'u maal fayyadamna jenneerra asitti akka ilaalle don't fayyadamna jechuudha. He, she yookiin itidha taanaan garuu doesn't fayyadamna. Asitti he waan jedheeruuf does he like pizza? Asitti he waan jedheeruuf asitti does fayyadamne jechuudha. Does he like pizza? Inni pizza ni jaallata jedhee gaafataa jira jechuudha. Kun gaaffiidha.
Kan itti aanu when to use present simple. Present simple kana yeroo kam fayyadamna kan jedhudha. Yeroo kam fayyadamna? Habits amaleeffannoo yookiin wantoota irra deddeebinee goonuu jechuudha. I brush my teeth twice a day. Ilkaan koo guyyaatti ala lama rigadha. Guyyaatti ala lama rigadha. Kana yeroo hunda guyyaa lama waan rigatuuf asitti maal teensii kana fayyadamne I brush my teeth twice a day jenna jechuudha. Wantoota irra deddeebinee goonudha jechuudha. I brush my teeth twice a day habitiidha waan ta'eef. Kan itti aanu yookiin asirratti example lammaffaa I go to school every day jechuu dandeenya. Yeroo hunda mana barumsaa guyyaa guyyaatti mana barumsaa deema jechuudha. Facts yookiin wanta dhugaa ta'e tokko yoo haasofnu water boils at 100 degrees Celsius jedha. Bishaan digirii Celsiusii 100 irratti danfa jedha. Bishaan kun wanta dhugaa ta'ee fi wanta beekamaa ta'e waan ta'eef present simple kana fayyadamnee ibsinaa jechuudha. Kan biraan the sun rises in the east akkuma example jalqabaa irratti jenne faaktiidha yookiin wanta yeroo hunda dhugaa ta'edha. The sun rises in the east jechuun biiftuun karaa bahaa baatti kan jedhudha jechuudha. Kun yeroo hunda dhugaa waan ta'eef kanatti fayyadamnee haasa'uu dandeenya. Kan itti aanu schedule. The train leaves at 8 o'clock. Wanta schedule ta'ee tokko yookiin wanta gara fuulduraatti ta'uuf jedhu tokko jechuudha yeroo ibsinu. The train leaves at 8 o'clock jechuun baaburri sun sa'aatii 8tti ni ka'a jechuudha. Akka kanatti present simple fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Kan biraan time expressions kan jedhudha. Time expression common with simple present kan ta'ani wantoota yeroo ittiin ibsinu yookiin hammam irra deddeebinee wanta tokko akka goonu kan ittiin ibsinu fakkeenyaaf always, usually, often, sometimes, never. Always jechuun yeroo hunda jechuudha. Usually jechuun yeroo baay'eedha. Oftenin immoo akkuma usually yeroo baay'ee jechuudha yookiin irra deddeebi'een kan ta'udha. Sometimes yeroo tokko tokko jechuudha. Neverin immoo gonkumaayyu jechuudha. Kanaafiyyuu present simply I always go to church jechuu dandeenya. I usually go to school. I sometimes kana fayyadamne never often kana fayyadamne present simply kana ne wantoota guyyaa guyyaan goonu yookiin yeroo hunda goonu yookiin ciruma hin goone ibsachuu dandeenya jechuudha. Every day on Mondays at night. Kan biraan every day kan jedhu kanaaf I go to school every day. Guyyaa guyyaan mana barumsaa deema. On Mondays. School starts on Mondays jechuu dandeenya. Or I go to school on Sundays jechuu dandeenya. I go to church on Sundays jechuu dandeenya. At night. I sleep at night jechuu dandeenya. Akka kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Time expression isaanii kanadha. Quick practice yeroo ilaallu asirratti kan dogoggora ta'e ilaala adda baasaa jedha. He walked to school every day jechuu dandeenya kana. He walked to school every day. Dhaabati irra deebi'aa ilaalame. Asitti he fayyadamee subjectiin he ta'eera taanaan maal goona verbii sana irratti s yookiin es daballa jennee irra miti. Inni garuu asitti subjectii he fudhatee verbii irratti immoo base verbii qofa fayyadamee jechuudha. Asitti waaksii ta'a malee waakiin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu kun dogoggoradha jechuudha. He walks to school every day kan jedhudha sirriin jechuudha. They eat breakfast at 7 jedha. Kanoo asitti maal fayyadame? Zayidha subjectiin. Subjectii zay fayyadame asitti immoo maal godhe? Eat godhe jechuudha. Base verbii tun taane asitti zay yoo ta'u I, you, we, zay kan jedhu yoo ilaallu I, you, we, zay irratti base verbii qofa fayyadamna malee s ittiin daballu ture. Asitti garuu zay fayyadamee s itti dabalameera waan ta'eef dogoggoradha jechuudha. Sirriinsa they eat breakfast at 7 kan jedhudha jechuudha. Kan itti aanu we play football after school. Nun kubbaa
barumsa booda taphannaa kan jedhudha. Asitti we fayyadame, we'n subjectiidha. Yeroo we fayyadamnu immoo base verbii fayyadamna jechuudha verbii isaa. Asitti play jedhe kun sirriidha jechuudha. We play football after school kun sirriidha jechuudha. Walumaa galatti samarii isaa gabaabsinee waan nama barataa turre walitti qabnee yoo ilaallu use present simple for habits, facts, schedules. Present simply wantoota amaleeffannoo yookiin wantoota irra deddeebiin goonu kan ittiin haasofnudha. Facts wantoota yeroo hunda dhugaa ta'an kan ittiin haasoftudha. Schedules wantoota schedulii ta'aniiru yookiin gara fuulduraatti ta'uuf jedhan kan ittiin ibsannudha. Present simply kana yeroo fayyadamnu immoo verbii isaatti maal dabaluu qabna? He, she, it kan jedhudha yoo ta'e warra kana sadan qaba yoo ta'e s yookiin es itti daballaa jechuudha base verbii sana irratti. Use do or does for questions. Gaaffii yoo ta'e immoo do yookiin doesii jalqabarra goone subjectii gidduu goone gaaffiif fayyadamuu dandeenya. Use don't or doesn't for negatives. Yoo wanta negatiivii ta'e tokko haasa'aa jirra ta'e immoo don't yookiin doesn't fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanadha walumaa galatti kanumaan gaaffii write 5 sentences about your daily routine using simple present jedha. Simple present kana fayyadamtanii wantoota yeroo baay'ee gootan yookiin guyyaa guyyaan gootan sentensii 5 barreessaa jedha. Kana ofii keessan manatti yaala. Kanuma irratti dhaabna. Egaa teensii 12 keessaa kan jalqabaa present simplyidhaan jalqabneerra. Egaa haaluma kanaan itti fufnee teensota 12 kan waliin ilaallu ta'a. Chaanaalii kana hiriyoota keessaniif qooduun, viidiyoo kana hiriyoota keessaniif qooduun, akkasuma like gochuun, chaanaalii kana immoo subscribe gochuun hanga kutaan itti aanu isinii gadhiifamutti akka nu eegdan jecha nagaatti.